Diamond, Dagero Diamond, Tanjini Diamond. My English? Are you crazy? Listen to me, please. I speak the perfect English. If you can't understand me, please go back to school. Because my pronunciation, my vocabulary is off the chart, okay? My English might be break. It might be break, but I speak good. I speak good. The white people, they love when I speak, they understand me. They're like, wow, you are a smart guy. Yes. I go to school 3-year ESL, okay? Kuma kanaaf muggaasime urjii koo sin jedha hacee ko garumaaf na dhiste deemte gaarifamnee nyakeeni waliisaan wallaade wali ammoore hacee ko dirraa fagaanne kunoo dugdaa garaa ta'ane hacee ko ergati deemte anis deemeen jira natti mite sonkee jiroo mawwadaayi hacee ko na dagadhu gargar baanii jirra Sijajunko simale jechunko wanan sijallufi wanan sibarefi wankiyatatefi hacee ko yaadda bira argadheen jira Roman beekeen ayyoma lakeeki ati biyyaa baate kana lagaataate naqobummaa nyaate hacee ko gaafane addu maal goota Bajiruu kooti yaada nuura halkan waarii taa'e laala suura hacee ko yoon deebi'ee dhufeeyo marabbaa jedheen keessummeessa jaalalakee Amiga kuno خميني hingartu khamuka gubbajiru khanan bana bar هاي هاتو غنيزاتي خا غاغورتي يقولوا دي ما بر هنغرتو itti guutamte hayarra بو برسين بانا maal jette مال قولوا خورتي مو غير firii mukaa tanaan guurradha jeetumaan bar فري مخاتين قردا ee أبليه ما في التري firii tanaaniin kukkutadha jeetumaan ableedhaa sarka qappe قوري هو qoriis firumaan guurradhe tanaan itti walitti qabadha jeetiin ka إبدو هايا ta ibiddaatun akkuma si dhibden na dhibde anis yaabo Kaniinoore qabu isinii ambaanko otoon abu dhabu maaf ta'e carraanko kutaa dhaaba amantii maaliif wali qoqqoodu ilmaan haadha tokko maaliif waliin ooddu maaloo yalmaan koo kutusu maaloo yalmaan koo hangafa maaloo ormayyuu guddise dabarsee fi boonse maa dabaree dhaba jette oromiyaa jette karmeen boose oromiyaa tiyya sore ko soreeti otoo nuti jirru naftu booddeeti oromiyaa tiyya sore ko soreeti otoo nuti jirru Where is Africa located? Africa Hey, East in East. East what? location. East location. amma si jaallu ana tubeeka keessa garaako rabbina arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhoo barbaadu ani
Ana afin sal kaftama ጄጅ ልታደርገኝ አትሞክር ስምሽ ማን ይባላል ስሜ ቅድስት ይባላል ማለትም ኪዲ በሉኝ በመድረክ ስሜ ታንክ ዩ እሺ ኪዲ እስቲ ራስሽን ባንድ ቃል ግለጭልን ቦክሰኛ ያ Allô, Nam. Allô Bonsoir وأنا بإيدك أكسسوار. كيفك الحمد لله. haalli jiruu fi jireenyi biyya kanaa mee akkamitti hubattani mee ishee kana gaggabaabsaati mee nuuf himaame jireenyi በጣም ሸጋዴ ለፍት ሳጂዳዳ ክሌንስ ጋሪዳ ሁንዱምቱ ትሩዳ በጣም ትሩዳ ባየ ጋሪዳ namoota biyya keessaniitiif namoota sin achitti dhiistanii dhuftaniif mee dhaamsa maal dabarsitu mee kana gabaabsaadhuma mee nutti himaame haala biyya kana haala jiruuf jireenya maal daamtu jechuun mindeet jechuun maal dhaamtu jechuun hojii keessa maal dabarsituufi ergaa maal dabarsituufi jechuu kooti hundumtu adufanii hundi isaanii adufanii biyyi jiidaadhaa lafti jiidaadhaa bishaan qulqulluudha boqqollo